Gaaffiin isaan gaafadhuunaan jedhanii ibnatiin dura jiru musliimuma kiristaanaa akka ta'e matsaafni dura kan jiru matsaafa kan musliima qur'aanaan dura kan jiru yoo jiraate akkanaaf himaninaan jette takka dammootni yoo rabbiin isinitti amantanii horra dura osoo amma horra nabi Muhammaditti amani osoo hin ta'iniin dura eenyutti amanaa akka turani musliimonni gaafadhu malsi kanni lamaan qofa naa deebisee erga sallamtanaan jetteetiin isin azabnaanini. Kiristaana isheen? Isin kiristaana. Si bukkee jirtu? Nuna bukkee hin jirtu isin haadha manaatii yaadha yaani haadha akka raayyiitii jechaa. Okay. Boota biraa jirti amboota hojiin jira. Okay. Bereda. Maal yeroo hunda barsiisaa jirudha gaa kuni waa yeroo hunda barsiisaa jirudha. Jalqaba irratti wanti itti hubachuudhaa qabdu Qur'aana jechuun kitaaba goolabbii kan barsiisa yookaan shari'aa seera amantii Islaamaa ummanni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka ittiin jiraatanii. Afaan Amaariffaan dandeettanii? Amaariffaan danda'an. Nakkaa caccabdi. Amaariffa beektisee? Amaariffa malee dhageettu garuu isheen otoo Oromoon dandeettu hin targoomin jirti. Innan Oromoof hin jedhu. Okay, qoy Ustaaz Muhammad itti dubbatanii. Ustaaz Muhammad jirtu? Amaariffi koo kun isa TikTok irratti gadi ba'u miti boo. Ina jaanaa baasu. يا منذر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. استي يفنفن أمارينيانا ليلا بوتا ليجي نوش لزي بأمارينيا استي الله سبحانه وتعالى عندنا بقدم ينبروا امنت من نبره الله سبحانه وتعالى يا وردون مصحفوش وم كتابوش بمن اندهونه ما مجاخنة تبا Eenyudha innatee kaleessa leegaa fi gaafa jedhaa turte anseessisaan ture garuu carraan arganne namatu gaaffii na gaafatee jette amantiin dura turellee amantii kam akka ta'e akkasuma kitaabni waa'ee islaamummaa barsiisaa ture kitaaba kam akka ta'e kitaabni duraan buufamaa turellee maal akka barsiisaa ture khalas uumama kanaan wal qabatu mee bal'isaatitti hima amaariffaan itti hima waraabdee dhaggeeffachiistu. Oromeeffan nageessi miliyan? Ani nan dhagaalachuun iyyuu. Maali aree wanti sitti badee maali aree naate? Namaaf malee miti. Namaaf iseen. Asin jiru namichi dhufuu hin danda'u amma? Na bira hin jirtu isheen. Akkasidha? Bichumtee ol dhufee wayyuu. Tudufte bareeda. Nama guddaadha isin na bira hin jirtu isheen mana ishee jirti ammaan hojii jira wal bira hin jiru. Akkasi. Ati biyya keessa jirta moo? Dubaay hin jira. Bareeda. Dhagaa si kannu akka waaqayyoon kan kee mudhii gadi hin bee gulaa namaan cabsin. Kijibaan waliin miti qomee yeroo mudhii gadi waaqayyoon kee hin baane. Balbala namaa dhaqee cafa qaafadhu dhufee gibbii namaan dhaqin manuma kee dhaqe deemi. Kamaraan usaas dubbadha. Gana gaafattanii sodaate akkasii intidaatiin intijibiin waan sodaadhu qabu. Waan sodaadhu qabu. akkasii jedhee namicho. Halo. Intijibiin. Ustaz ingin giddaan kutuu jira. Akkasii jedhee. Na deebisi. Ayyooma si musana amma iyyuu si wajjin haasaadha. Jechuun bu'een deebi'a yookiin murtii qabadhaatiin amma waduroon jirratti naaf biroon hin jirraa turte. Sagaleen kan keeyyoo uffanamee jira. Mee kiristaanonni maashaallah dhageessanii hin jiru waaqayyo abbaa waaqayyo ilmaa waaqayyo fura qulqulluu wanti jedhu hin jiru kijiba keetii naan jedhe kun argitanii
Peenteedha moo naan jedhe. Ofii isaatti immoo peenteedha. Khalaas. Wanti nuti barbaadu illee kana waan hin jirre hin amaninaa jenne malee waan balleessine hin qabu. Mee kiristaanonni akka isaatti amantan mee kottaa? Kiristaanonni waaqa sadiitti amantan kottaati seenaa. Akkamitti akka waaqa sadiitti amantan nutti himame. Hin jiru jedhe dhugaa rabbii akkasii bara. Waaqayyo ani tokkichaa jedhe malee ani lama hin jenne, ani sadii hin jenne, an tokkotu karaa sadiin of mul'ise illee hin jenne. Hin jiru macaafarra waan hin jirredha bara. Eessaa fidde waan akkasii jedhe. Eessaa fiddan isin kana gaaffiin keenya illee kanadha. Yeroo hunda kan isin gaafannu kan. Eessaa fiddanii waaqayyo sadii yookaan sadii tokko ta'e jechuu eessaa fiddan. Waan macaafarra hin jirre. Waan raajonni hin barsiifne. Waan takkaa ergamaan ergame tokko illee barsiifne eessaa fiddanii. Gaaffiin keenya kana bara. Isa jiru dhiistanii isan jirretti maaliif amantanidha? Yaa jamaa muslima qofa ol guuruutti jirtanii moo walii moo ditaraa kun akkam akkam? Halloo. Ijoollee kiristaanaa seensistanii? Buusa barreeffamni nan deebi'aatii murtii qabateetu jira. Infoortii isa ofii keessan kan nama agarsiisu. Eeywa. Kiristaana seensisaa wal moodi tarame. Kiristaana seensisaa. Itoophiyaan TikTok jettu kiristaana? Seensisaa. Warra kiristaana seensisaa warra lakkoofsa barreeffataa jiru. Waaqa sadii barreeffadhaa malee ton barreessinaa kaa? Kiristaanni edarraa dhabame ustaad. Edarraa dhabame kiristaanni dhumatee jira bakka goolabnee jirra daawwalee. Amma yoona achi. Hin baqatanii yeroo tokko hin baqatanii bara. Kaammaa kana ayyee osoo maatiyyuu waaqa keenya ibsi jetteen inni ofiinu sadiitti galaa bara. Bari sana na gaafatta jedheetu barka inni sodaate sana na gaafattaa jedhee sodaate. Maryam Yesuus irraa Yesuus hafuura qulqulluu irraa hafuurri qulqulluun. Akkasii bara. Atu golchaa abbaa nama mana banee jiru qofa. Kiristaanaati innaati. Halloo. Innaat. Wayyee. Caadaa qabattee tamiti ati? Araan kiristaana miti amma dura kiristaanan ture garuu amma musliima ta'ee jira hin gadda. Musliima taatee ta'e hin gadda. Garuu gaaffii qabaadheetin. Ishee. Namatu gaaffii gaafa jedheen erga kaleessa irraa inumaan seenanaaf hin tasakkaane malee. Ishee.